Jirri jirtu akkam jirtan hordoftoota sagantaa tanaa warri biyya keessaa fi biyya alaa teessanii miidiyaa cafeetiin sagantaa teenya hordofaa jirtan. Akkuma beekamutti gaa torbaanitti za'aa tana. Haala waldeenii cafee dargaggootaa torban kana dabarsee fi akkasumatti biitti teenya addunyaan torban kana haala keessa dabran kaju ibsa bal'aa nu kennuuf obbo Sanyiinis istuudiyootti argamanii qophii teenya hanga maayyee nu hordofaa akkasumatti qophiin kun yeroo hunda akka isin gahu miidiyaa cafee subscribe like share godhaa isiniin jechaa qophii keenya eegaluu fi turtii gaarii. Hayyoo obbo Sanyi bagana gaan dhuftan. Leen isinis bagana gaan dhuftanii bagana gaan beektanii. Hayyee egaa kunoo obbo Sanyiin akkuma gartanitti kitaaban seerotaa qabatee dhufe seeraa fi seera qofaan hojjennaadha. Seeraa fi heeraan alatti wanni ta'u martisa umuriin qabu waan ta'eef waan umurii qabu hojjechuu qabda. Gaariidha obbo Sanyii. Mee torban waldee caffeetiif akkam ture? Egaa torban caffeedha. Bifa gaariidhaan haala gaariidhaan karaa hundaanuu karaa haala duree qophaa'inaatiinis waldaan caffee saakoo haaraa ka jalqabde saakoo kan jedhamus haaraa oduun ta'in ofuma jalatti ambireellaa tokko goone seentira goone damee tokko goone kan itti deemaa jirrudha jechaadha. Kanaafuu egaa diinagdeedha waan itti jirru taphaa miti. Oka amantaa miti kan gaggeessinu, oka siyaasa miti kan gaggeessinu, diinagdee akka ta'etti immoo heeraaf seeronni biyyatti mirgaaf dirqama qopheessee mirkaneessee irratti hundoofnetti sochaana jechaadha. Kanaafuu qaamni milaallatu kamisaatiyyuu nu deeggaru ta'a jennee yaadna amannas itti deemas jirra nu deeggaraas jiru amma ta'e isaanii. Kanaaf aga danda'ama ta'in garuu caalmaa isaatitti miseensis miti miseensis akka hubatuuf kan deemaa jiru jechaadha. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa torban darbe kanarratti tokkoffaa wannoota loon galchuutti jira amma loon galchuudhaaf bittaa raawwachuutti jirama. Manneen horii foonii Ococa irratti kan ijaarame sheedii 9 kan ijaarame sheedii 9 ijaarame kana keessa sadi kan horii aannanii sadi kan furdisaa sadi kan lukkuu akkasumas immoo haroo guddaa waan hojii hin baramne haroo guddaa isaa horsiisa qurxummiitiif ijaarutti jirra. Kana hunda isaa waggaa walitti qabdee ilaaltu immoo karaa humna namaatiin karaa nama 75 ol kan ta'u carraa hojii bakka san irratti hin uumama. Akkasumas immoo achuma naannoodhuma san irratti gaaraa Ococaa irratti caffee yuuz turizim kan jedhu immoo jirra. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa sadarkaa magaalaa Finfinneettis kan jiru rakkoolee warreen fakkaatota isaa wajjiniin qabu hunda isaa hiikaa deemaa jira. Ijaarsi erga dhumee boodatti immoo akkamitti hojjetama kan jedhu sirriitti orienteeshinii kennaa jirra. Dhimma mana jireenyaatiinis wal qabatee bifa gaariitti amma haala gaariidhaan akka tanaan duraatirra caalmaa isaa dhimma mana jireenyaa amma mootummaanis diriirsee haala jiru kanaatiin nus bifa gaariidhaan haala duree qophaa'insa keenyatiin raawwii irratti kan deemaa jirru jechaadha. Kanaafuu egaa innis karma sanitti lafuma saayit pilaaniin ijaaramee dhume irratti argama. Kanaaf aga danda'ama ta'een isa qofa miti karaa qusannoof liqeettiinis immoo karaa qusannoof liqeettiittis dhufnee jirra. Faayinaanshaalii dirqama murteessaadha. Miseensi qusatee liqeeffachuu qaba. Qusatee oo liqeeffatu akkamitti liqeeffata akkamitti qusata maal qusata dhibbeentaa barbaadu sanirra parsentii 30 qusachuu qaba filannoo isaatirratti fedhii isaatirratti. Kanaaf haala dureen qophaa'insi biiroo keenya inistiraaktarri biiroo keenya maaliin hundi isaatiyyuu dhumee amma hojiitti gallee jirra. Galuudhaaf galmeessuu miseensaa calqabnee jirra. Aga danda'ama ta'een xalaadhaan akkaawuntii waldaan caffee qusannoof liqii yookaan caffee saakoo kan jedhu caffee saakoo jechaan saakoon international cooperative society faayinaanshaalidha. Kanaaf saving in the credit hiikamee akka afaan keenyaatti kan saakoo jedhamu kun afaan cooperative saakoodha. Innaa isaa hiiktu immoo saving in the creditidha. Karaa afaan Oromiffaatti too hiiktu immoo qusannoof liqii jedha.
qusatanii liqqeeffachuu jedha. Karaa Amaariffaatitti immoo qoxxobaanna biddir isa jedhamudha. Isa kanaan ka nuti bifa saniin deemaa jirra haala seeratiin. Seerri ka maal irratti hundaa'ee deema caffeen? Tokkoffaa labsiin kun labsii 985 muraa 2009 jalatti hundaa'a. Hundeeffamni waldaalee kamittiyyuu labsii 985 muraa 2009 kun maal bu'uureeffata hojjetamoo keeyyata seera Itoophiyaadha. Federii Higga Mangist keeyyata seeraa biyyattii Itoophiyaatti bu'uureeffata jechaadha. Kana bu'uureeffatee erga hundaa'e erga itti deemame asitti immoo maal godhaa? Akkamittis hojjetama? Seera eegaayi hojii mootummaa keessa haala maleedhaan seenee jiraayi kan jedhudha. Bifa kanaan isa qofas miti yakki tokko akka yakki hin hojjetamne seerri orku maaltu jira? Akkamitti immoo nu orka mirga kee oduu ta'ee jiru bakka itti si orgu jiraachuu danda'a ta'a orku. Bifa saniitiinis seeroo fi seeraaf heerolee eeggachaa deemuun dirqama murteessaadha jechaadha. Haala kanaatiin. Gaarii dabbasanii galatoomii torbee kana haalli irra turtan akka gaariin nu ibsitan. Khabiraa torbuma dabre kana keessa ibsa kennitanii turtan. Keessa haala qusannaa kanarratti mee ibsa kennitan sanirratti bal'inaan akka nu ibsitan hin barbaade. Yaa miseensotnis miti miseensis qusachuu fi liqeeffachuu ni danda'a. Miseensi keenya kam isaatiyyuu akka wantiin gallakkifamee jira. Miti miseensis Oromiffaa fi Amaariffaan torbanitti guyyaa lama Amaariffaa fi Oromiffaan gallakkifamu immoo hordofuu qabu. Sagantaa nuti asirratti ibsinu yeroo marasaa waa'ee isaatiinis kaaminnisidha. Akkasumas immoo tiktaakan guyyaa gaafa lammaffoo fi guyyaa gaafa kamisaa kallattiidhaan amma fakkeenyaaf guyyaa gaafa lammaffoo hin gaddaa asii miidiyaan aga darbutti nuti afaan Amaariffaatiin guyyaa lammaffoo laayiviidhaan mariisisan ture. Amma immoo har'a guyyaan sagantaa afaan Oromiffaati. Guyyaa har'aa kana immoo hin darbaa jechaadha. Afaan Oromiffaatiin darba. Afaan Oromiffaatiin laayiviin hangala. Egaa UTVdhaanis afaan UTVdhaanis kallattii laayiviidhaan calqabuu fi sababni isaa imaamilli fi miseensi baay'een achiinis waan jiruuf laayiviidhaan UTVdhaanis Facebookdhaanis TikTokanis bakka sadiitti qoodannee ni seenna. Kallattiin achirratti gaafiilee isaanii dhiyeessuu danda'ani? Hin danda'u. Ifatti danda'u. Asii hoggaa kenninu almost wanni barbaachisu hin jiru. Dabtarri hin qophaa'a. Caffee koppii liinkiin maqaa keenyaa kan danda'e appilikeeshinii hin qabna. Dippiloomaa gochaa jirra. Isarratti hundaa'ee miseensi hundaayyuu achi keessatti onlaayiniidhaan hordofata, onlaayiniidhaan qusata, onlaayiniidhaan liqii isaa raawwatata, onlaayiniidhaan piroosesii isaa guutuu fixata. Sanirratti hundaa'eetti kan liqeessinus kan qusachiisnus jechaadha. Namni kamiyyuu ijaaramuu kan danda'u saniin tokkoffaa lammaffaa dhimma mana jireenyaa yeroo baay'eesaa mana jireenyaa jedhu. Mana jireenyaa kuma kudhan qofaaleetti miti mana jireenyaa argachuu kan danda'u miseensi tokko. Kuma kurnan walitti fidne nimmaa waan hedduu horannee jirra. Waan hedduu ittiin hojjechaa jirra. Hojjenneetis jirra. Dividendii immoo qaba. Dividendii isaatiinis akkamitti qoodnaa maal hojjennaa bara dhufuutti akkamitti qoodamuu calqabama waggaa shanaffaa isaatiitti akkamitti qoodamuu calqabama kan jedhu seerumaan fi heeraan itti deemna. Obsaan wal eeggachuudha jechaadha. San kan darbe immoo dhimma mana jireenyaatti wal qabatee qusannoof calqabamutti jira. Qusannoof liqii calqabamu kanarratti dafatanii akka wanni jedhan akkasumas immoo Dr. Eric tanaan dura wanni jedhanii turanii Dr. Eric jechaan Amerikaan General Supply Chain akkasumas immoo FSH inni jiyoon gurguddaawwan kara keenyaan walitti hidhamisa kan goone agaraawwii lafa kanatti malee ijaarsa mana jireenyaatiif rakkoon ammas kan jiru miti garuu biirokraasiin karaa mootummaatiin jiru dhumachuu qaba waan ta'eedhaaf isa immoo amma iftoominaan itti deemnee walii galtee irra geenyee jirra waan ta'eef asumaan asittis miseensi keenya martu keessan hubattanii akka nu faana deemtan akka obsaan eeggattan akka nu gargaartan biiroo kam keessattiyyuu biiroo mootummaa keessa teessanii waan biiroo keessan dhimma waldaatiif dhufe amma teeviilii jala na dhukattan oduu ol kaatanii na gargaartanii baay'ee bareedaadha. Asumaanis asittis
qeequu qofa dhufte na deeggaruufis na gargaaruufis dhimma sirraa eegamurree biiroodhuma dhimmi waldaadhaas bira jirurree sochaasuudhaaf isa sitti ulfaate san dabarsitee naa laachuufirree oduu dandeessanii bareeda asumaan asittan adaraa isin jedha na gargaaraa jechuu barbaada. Gaarii dabbo sanyii mee asirra gaafii takka kan hin qabu hujuma gamtaa kana akka biyyaattis gara mootummaatiinis gara dhaabbilee adda addaatiif gabbu'anii hubannoo hawaasaaf duka anama mataa khiyarraa amma hubataa jiru akka hawaasaatti khabarsiisaa jiru waldee dargaggoota caffeetii isin gara miidiyaatiinis gara hojiitiinis irratti hojjetaa jirtan mee wannoota kana gabbuutanii hawaasa hojii gamtaa jechuun maal jechuu kana barsiisuuf wanni addanni jira gabbuutanii akkuma amma miidiyaan barsiisaa jirtan akkuma miseensota keessaniif hubannoo adda addaa kennaa jirtan mee hawaasummaan kaanuu hojiin gamtaan kun maali akka baratu wanni addan jira. Calqabnee turre waggaa lamaaf itti deemnee turre waggaa lamaaf itti deemne hooggansuma mootummaatu bakka bakkatti hubannoo kan hin qabne jira waa'ee waldaa hojii gamtaa maayini waldaan hojii gamtaa kan jedhu baay'eetu jira. Hojii isaati moti maquma isaati iyyuu warri hin jaalanne immoo hin jira maali jennaan. Beekeeti moo otoo hin beekin? Waluma keessa maal ta'ee si fakkaate namichatu dhagaa gabaatti ol darbate. Kunis sila maraataadha moo fayyaa jennaan waluma keessa jedhee. Inna maali inni wallaalee takka hin jennee fi sirna jaanoo keessatti sirna Haayile Sillaasee keessatti olaalte impaayira keessatti erga dabee biratti jedhee sirni sunirree sirni gonfataa sunirree seera kana akka addunyaatti seera 12 fudhanne keessa mallatteessitee Itoophiyaa fudhatte keessa seera tokkodha kuni. Seera tokko seera kanaan dura labsii kana seera hojii gamtaatitu dursa. Seera Itoophiyaa keessa dura seerri Itoophiyaa bara 1987 seera ta'eetu ba'e. Seerri hojii gamtaa garuu bara 1953 labsii ta'eetu ba'e. Kanaafuu walitti nuuf umurii isaatiin barri amma hojiin gamtaa akka Itoophiyaatti waggaa 66 darbee jira. Egaa seeraan hundaa'e. Erga hundaa'e. Erga calqabame. Garuu manni immoo hooggansi biyya kanaattis ta'e sirnoonni biyya kana keessatti dhufanii bitanii bu'aa dhufaa darbaadhaan dhufan hunduu iddootti ilaalle. Maaliif jennaan hannaaf hin mijatu. Qabeenya mootummaati. Qabeenya uummataati. Ija uummataa keessa jira. Miseensi waldaa tokko isaatiin waldaa koo jedhee eeggata. Har'a abbaan immoo baay'eetu jira na bira. Waldaa kiyya malaallachuun dhufe jedhee dhufa. Yaa! Mana isaati. Mana isaati qabeenya isaati. Qopheessine taanaan keessummeessine taanaan baruu biroodhaan na baasa. Walitti dhufee narraa filatee bakka koo nama biraa buufatee taanaan na baasuu danda'a. Mirga qaba. Miseensa masan mirga qaba. Deebisee immoo hojii kiyya irratti na qeeqa. Wal qeeqa. Peellisii miti kun. Peellisii oduu ta'e nama lamaan hoogganama. Yeroo barbaade qodatee chaw bakka nagaa ta'e jedhee deema. Aksiyoona soo ta'e chaw jedhee addaan ba'ee deema. Sheer kaampaanii soo ta'e waan walitti fiddee waliin hundeessite sana addaan qodattee deemta wanni biraan jiru. Kuni garuu waldaan anatu uummanni irraa bittinnaa'uu danda'a. Waldichi garuu kan uummataati. Bara dargi bara Haayile Sillaasee erga ba'ee biratti jedhameeti kan beekamu. Bara dargi immoo bara Haayile Sillaasee erga ba'ee biratti. Bara dargi erga ba'ee አንድነት bara Ihaadig ህብረት ስራ ማህበራት jedhameeti kan dhufe jechaadha. Abgaammaatti ህብረት ስራ ማህበራትidha jira. So Oromiffattis hoggaa garagalchitu hojii wal gamtaadhaani. Karaa sirna immoo asitti tokkaa fidduu guddinni tokkummaadhaanii jedha. Karaa dargiitti tokkaa fidduu. Karaa sirna Ihaadig irratti tokkaa fiddee immoo asitti fidduu ህብረት ስራ erga ba'ee ህብረት nuti akka miidiyaa caffeetti dhugaa wanni kun deeggaramuu qabdan akka biyyaatti illee wannoota hubannoo kana uummataa bal'inaa kannaa jirtanii deeggaramtanii kana ol akka miseensota keessanii fi hawaasa dargaggoo biyya teenyaa keessumattuu akka sabaatti akka barsiiftan abdiin qaba. Meegaa akkuma beekamutti waa'ee biyyaa irrattis rakkasuun kiyyaloo namuggaa dhufte biitti mee haala kamirra jirra filmaannis as deemaa jira waan kana. akkamitti hordofaa jirta? Ani biitti maalirra jirti maalirra jirra kan jedhu wal qabatee biitti biyya lafa dhuumama bakka eessaan yoo waan jettu isin maal jechuu dandeessu. An biyya dhibaa jiru ana si nu fakkaatota.
warreen ayyalallattoota har'a malee boru hin beekne rakkoolee gurguddaa jala darbuu kan hin dandeenye. Maal jennaan kiisiin goggogaadha. Maal jennaan sammuu goggogaadha. Maal jennaan garaan duwwaadha, qullaadha. So akkamitti bal'isee yaada. Biyya akkamitti akka biyyaatitti itti fufsiisa biyyattiitiif yaaduu hin danda'u. Tokko lammaffaa haalli siyaasaa ittiin hubatan burjaaja'ina keessa jira. Kan qabanii kam akka gadhiisan adda baasaa jiru. Tokkoffaadha. Lammaffaa ilaalchi biyya kanaa ilaalchi siyaasni biyyattii waliigala taa'atuma ooluu malee hojii hojjechuu hin beeku. Isa hojjetu cabsuu malee cimsuu hin beeku. Isa deemu hambisuu malee dabarsuu hin beeku. Isa hojjetu maaf hojjetta jechuu. Isa nyaatu hin nyaatin jechuu malee soomi hoggan dhiisi nyaatin jedha. Hin godhin kan hin dhiisi kan hin ta'u kun isiin ta'u kana ani sii beeku malee kan ani sii godhu malee biyya kee irratti hin hojjettu jedha. Dhoowwaa malee heeyyamaan hin jiru. Kan dhiisi jee malee itti fuufi jiru. Deemi kan jedhu hin jiru. Jabaadhu kan jedhu. Dhiisi dhaabe taa'i dhiisi hin hojjetin dhiisi. Kuni sirrii miti seeraan ala. Seeraan ala kuni kotorbaandiidha jedhee asirratti waa hunda nyaatu malee waa minaan fida yoo jette minaan galcha waldaadhaan yoo jette ispaachii qabdaa siin jedha. Ispaachiin qabdu kanaafuu kotorbaandiidha. Torba istook ta'ee jira qoodaa warra kaaniif jedha. Okay. Ani yoo maali waggaa jette ati seera qabeessa ta'e boruuf iftaan itti kottu siin jedha. Tokko. Lammaffaa buna hojjedhaa hojjette buna maali buna irraa buna tuqte ija mootummaatitti dhufte siin jedha turmaa keessa darbeetu. Agasanitti buna kan qotu uummata an oomishu uummata mootummaan hin qotu. So maaliif akka agasan hunda ammam akka jabaateef xaxu sakaaloo kana keessaa akkamitti akka baanu uummanni Itoophiyaadhaa rakkisaadha. Gama biraatiin warra amma warri dhangoo malee lafa taa'uu hin barre warri hoogganuu malee hoogganamuu hin barre baay'een isaa rakkoo guddaa keessa galee jira. Dhaloonni har'a jiru kuni hoo seenaa maal hojjetee darbe yoo jette immoo seenaa waliin wal ajjeesuti. Abboleen keenya diina alaa dhufu wajjiniin ta'eeti waliin ta'eet ajandaa adda addaa ajandaa garagarii oduu qabu ajandaa garagaraa isaa san tokko godhatee cufatee booda irratti haasofna jedheet wal qabatee daangaatti dhaqeet Adwaa irratti Kaarramaarra irratti Ocaal irratti dhaqee Xaaliyaanidhaan wal waraanee mo'ate. Harka lama sadi ofirraa mancaasee dachaase. Kan keenya har'a akkam goota har'a inni agartaa ta'ee Gibxii fi Sumaaleen fi Eertiraan hoggaa Itoophiyaa waraana jedhu. Dilla Gibxii dilla Eertiraa dilla Sumaalee jechaa kan bahe baay'ee argaa turre baay'ee. Lammii biyyaa ta'ee dhalataa biyyaa ta'ee Itoophiyaa miyyee kan jechaa ture sun har'a Itoophiyaa miyyee kaleessa jedhe san dagatee as garagalee Itoophiyaa isaa san garagalcha. Amma filannoon boordiidhaa boordii filannoodhaa ilkaan baasaa jira. Ilkaan ittiin ciniinee ta'u harkisee keessa baasuus qaba. Ilkaan keessa ittiin qunxuuxee sirreessu qimiixee ta'u sirreessurree qabatee jira amma ilkaanis keessas magarfatee jira. Kanaafuu amma hawaat yeroo dhiyoo keessatti walii isaaniititti dargaggeessi ka'ee jira. Fanqil amma ijaaramee ka'ee jira. Dargaggeessi gara dursitee naamtee turte dargaggoonni ka'uu malaa laa jettee amma kun hoggaa wal ijaarame ka'anii jiru. Amma ka'ee ijaaramee jira keessattuu Landan warreen jiran Landan keessa warri jiran biyyuma keessa warri jiran Maqaleedhuma keessa warri taa'anii jiran akkasumas immoo Jarman keessa warri jiran Ameerikaanidhuma warreen jiran dhalattoonni Tigrootaa kan ta'an amma ka'anii jiru. Lolli nu barbaachisu. Bakka jarreen kana nurraa kaasaa jechaa jiru amma jarri kun nurraa taa'aadha. Manguddoon nurraa taa'a nu barbaachistan amma nu fixanii ilaa maal jedhan fakkaatee gadda hoggaa mari'atanii isaaniyyuu wannoo isaanii tokko keessa ni jira miidiyaa isaanii tokko nan hordofa. Abbolee keenya fixanii jedhe obboleewwan keenya fixanii jedhe haadholee keenya fixanii jedhe nuti hafee hambanii Dhala sadaffaa. borummoo dhala keenya fixuuf taa'aa jiru jarri kun jiru. Dhala lama nyaatan. Sadi nyaatan. Afuraffaa. Afuraffaa eeggachaa jiru. Ana narra darbee jira. Ani akka biyyan galle ta'ee jira. Akka garaas nyaatan akkatti si mararan otoo agarte. Innaa kun maaliif fayyi? Utuu jettee ilaalte ani duwwaa raddaan hin marginii abaarsa harreedha baatanii deemu. Kun immoo sirrii miti.
guyyaa gurraan ala 11 kana sababeeffatanii waggaa 50ffaa hundeeffama wayyaanidha. Sababeeffatanii araaramu jennee eegaa turreeyyuu. Rakhaanis amantaan lamaan gurguddaan akka biyyaatti gurguddaa ta'an torbee dhufu soomanii eegala. Meegaman waan ergaa isaanis dabarsinee. Musliimnis hin calqaba, Ortodoksiinis hin calqaba. Akka tasaa ta'e immoo ji'a tokko keessa guyyaa 2 keessatti torbee tokko keessatti qabama. Akkasumas immoo Musliimni hiikee ittaansee kiristaanni hiika kan soomas immoo sooma waggaa hiikamu Musliimat dursa. Kunis ajaa'iba marsaa lammaffaadha. Rabbi karaandara isaa walitti dhidhiyeessee jira. Namni karaandara ofii immoo faffageessaa jira. Faallaadha. Kanaaf Rabbi ifama nuuf haa godhu. Nutis tokko taanee wal gargaarree warreen dadhabaa keenya gargaarree waan ittiin sooma qabatu dhabe walitti qabnee taphachiisnee waan uffatu dhabe itti uwwisnee jajjabeessinee qabannee deemuudha. Waan hojii dhabe hojiitti galchuudha. Hojjetee bara dhufutti immoo akka hin kadhanneef hojjetee akka argatu innumtuu akka gargaaruuf akka of danda'uuf deeggaruudha wajjin ta'uudha. Bifa sansaniitiin yoo deemamuu danda'e amantaan lamaanitiyyuu amantaa qofa osoo hin ta'in sirni amantaa isaaniitirree akkamitti itti deemuu akka qabu. Kanaan wal qabatee yaa'u Protestaantiinis akkasumatti hin jira. Hundi isaaniitiyyuu amantaa warri qaban hundi isaaniitiyyuu walumaan deemu waan ta'eef nus haala saniitiin kan hundaatu hin kabanya hin jaalanna hunduu. Baga isaan hin gahe hunduu nisaa galuu qabu. Hunduu waaqa kadhachuu qabu. Kaleen akka har'aatimatti akka boruutimatti nisaa galuu qabu. Guyyaan dhufaatiin rabbiin beekamu. Rabbi yooma akka dhufu beekamu. Tasa fudhachuu danda'a. Tasa dhufuu danda'a. Yeroo san gaabbitee gaabbuu baattee igbaanyee hin qabu. Kanaaf asuma asitti of qulqulleessuun lubbuu kee qulqulleessuun sammuu kee qulqulleessuun dirqama. Asuma asitti qulqulloofnee haa eegnu galatooma. Hayyee bisinni galatoomni kaas sa'aa xiqqoo qabdurraa dhuftee yaadana kaniteef akkasumatti gaa kan barame ergaa torbaanii naa dabarsiseeti qophiitii jedhaa goolaba. Galatoomi tokko ta'a irreen woo tokkoomte irreen humna godhata. Woo humna godhate mo'ata. Tokkummaan humna. Humni immoo mo'ataadha. Woo tokko taane ni mo'anna. Yoo adda facaane hin mo'amna. Kanaaf ilaalchota keenya xixiqqaa adda adda nu baasuuf deemu garaagarummaa nu bal'isuuf deemu kara tokkotti cufnee isa guddaa waliin qabnu qabeenya waliin qabnu oromummaa diina waliin qabnu hiyyummaa sirna waliin qabnu sirna gadaa keenyatti amannee tokkummaa sabummaa keenyattiin harka wal qabannee kibbees lixnis kaabinis baanis harka wal qabatee tokkummaadhaan waliin hojjechuu paartoleen siyaasaa keenyas immoo gab jettanii gatteessanii teessoo keessan qabattanii bobbaan gatteessanii itti ilaaltanii mari'attanii ajandaa baafattanii tokkummaatti dhufuu akka dandeessaniif yaadanis isin gargaarra. Dargaggeessi keenya kam isaatiyyuu utuu humna qabdu utuu barnoota qabdu itti fayyadama nama lakkoofsa keessan galleetiif hin oolinaadha. Qofaas mootii aga danda'ama ta'een Rabbi wal nyaachuurraa nu haa oolchu. Of eeggannoon barbaachisaadha. Karaa adda addaatti wal cabsuu dhiisaadha. Wal cimsaadha. Wal harkisuu dhiisaadha. Wal dhiibaa wal diibersaadha. Wal duran dhaabbatinaadha. Wal jalaa dhagaa kaasaa. Wal jala gufuun kaayinaadha. Tokko kan nyaatutti ati hin hinaafini. Hinaaffaa kee hojjettee akka isaatitti nyaachuuf hinaafi malee hinaaffaan kan ka'e summii nyaata isaatitti naqxee ajjeesuuf hin kaatini ofiif duuta. Kan kaleessa nyaatte hin irraaffatini harka irraa kaleessa nyaatte fi mi'a irratti nyaatte hin dhiitini harka irraa nyaatte deebistee hin nyaatini nama kaleessa wajjiniin turte har'a maqaan isaa hin nyaatini waan hin taane hin godhini. Qubni barreesseef waan addaa hin barreessinaadha.
Fakkeenyaaf fudhattan egaa warri hordoftan martu keessaniyyuu feesbuukii sadi maqaa waldaa kanaatiin yema waldaatiin alatti beekamtii waldaatiin alatti feesbuukii waldaadhaa sadi banamee jira. Lamaan guyyaa boruu natti fakkaata to'annoo jala oolu akka qaamni qorachaa jiruu fi qorachaa ture akka nu beeksisetti to'annoo jala oolamee karaa seeraatiin itti deemamee himannaanis banamee waan jiruuf qoratamaa jiru. Sadeen isaaniitiyyuu garuu tokko dhiyeenya kan baname piroofaayiliin haaraa isaa kan baname sadaffaan isaa isa qoratanii adda baasanii inni mallattoon fakkii hodaadhaa ofirraa qabu piroofaayiliin isaa fagoorraa kan ta'an anduraanii piroofaayiliidhuma saniin kan baname anduratti abbaa argatee jira. Inni cufamee jira. Amma lammaffaa piroofaayilii gubbaarraan piroofaayilii hodaa godhatanii jalatti waraqaa eenyummaa suura kiyyaan jiru fakkaateetoo fakkeessanii kan jalatti godhatan inni abbaan isaa sun argamee jira. Finfinnee keessadha. Kanaaf hordoffii karaa kamiitiin iyyuu kan ta'u karaa kamiitiin iyyuu warreen qaamni mootummaa artificial intelligence's warri tika biyyattiitis federal poolisiinis teekinooloojii fidanii ittiin nuuf hordofaa jirtan nu gargaaras kan jirtaniif ogeessitoonni seeratis amanamtummaadhaan warreen nuuf faana hojjettan nu gargaartan baay'ee galata guddaa qabdu. Iccitiin bilchinaan warreen deemaa jirtan hundi keessaniyyuu galata guddaa qabdu. Bu'aa isaanii guyyaa gaafa hunduyyuu karaa seera fuulduratti dhiyaatan suurota isaaniitii fi suurota warra to'annoo jala oolanii qofa hin ta'in maqaa isaaniitii fi eenyummaa isaanii seerruu gadi baasa miidiyaadhaanis waan ta'eef miidiyaalee adda addaa bantanii warreen maqaa namoota adda addaa gadi buustan hundi keessan asuma asitti hadiraa of eeggannoo akka godhattan warri yakkarraa gorfamtaniitis deebi'uu diddan kadhatamtaniitis deebi'uu diddan warri karaa seeraatti dabarfamtanii seerri hordofaa jiraate amma yeroo ammaa to'annoo jala warri ooltanis warri ooluufis isinitti deemamaa jirus waaqayyo akka hojii keessaniitti isin gargaaru ani umaa isinii gochuu hin danda'u amman himuu qabuuf amman kadhachuu qabu amman gorsuu qabuuf amman barsiisuu qabu barsiisa amman itti himuu qabuun hima malee ani reebuu hin danda'u seeraa mootii hidhuu hin danda'u. Ani ofirraa dhorkuu hin dandeenyu waldaan dargaggoota caffeetis naamusa akkasii hin qabu. Duraanuu harka walirra qabanne malee karaa seeraatiin oduu deemne qaata baay'inannaayyuu hundi keessan hojii hojjedhaa. Hundi keessan hojii dhabdan nuun mari'adhaa. Kottaa walitti waliin haa hojjennu jabaadhaa ulfaadhaa galatooma horaa bulaalii banaa injifannoon wal haa ta'u warreen kijibtoota fi warra nyaatte gantoota seera wajjin taanee ofirraa hin qabna jennee yaanna. Galatooma jabaadhaa ulfaadhaa torban gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma bosonyi dhugatti ergaa guddaadha ergaa abbaati kottaa waliin hojjenna warri hojii dhabdaniillee karaa hammeenyaa yaadde yoo jiraate kottaa ni mari'annaa ni hojjennaadha bosonyi kajaan dhugaa bosonyi galatoomi hayyeegaa hordoftoonni sagantaa teenyaa qopheen teenya irratti fakkaatti information haaree argachuuf miidiyaa kana subscribe share like godhaa torbaan qophii biraa qaban deddeebina turtii gaarii.